Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya baga nagaan gara qophiilee odeeffannoo keenyaa irratti nagaan dhuftan. Har'a bitootessa 31 bara 2026 odeeffannoo yeroo ammaa biyya keessaa fi haala addunyaa waliin wal qabatan isin biraan geenyuuf qophii keenya qophaa'eera. Dhimmoota ijoo hawaasa keenya irratti dhiibbaa geessisan haala siyaasaa, nageenyaa fi dinagdee irratti xiyyeeffachuun odeeffannoo sirrii fi bal'inaan isin biraan ga'uuf jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jecha odeeffannoo har'aa keessatti hanqinni boba'aa Itoophiyaa mudachaa jiruuf tarkaanfiiwwan mootummaa fudhachaa jiru maal akka ta'e, odeeffannoo mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti waldhabbii uumamee jiru, sochii waraanaa fi ibsa waraana bilisummaa Oromoo akkasumas tattaaffii nageenyaa mootummaa fi dargaggoota Oromiyaatiin taasifamaa jiru bal'inaan ilaalla. Kanaafuu haga dhumaatti nu waliin turaa jecha kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun odeeffannoo guutuu sirrii fi haala yeroo ibsu isiniif dhiyeessina. Odeeffannoo keenya kan jalqabaatiin hanqinni boba'aa Itoophiyaa mudataa jiruuf tarkaanfiiwwan qusannoo boba'aa irratti dhiibbaa addunyaa fi rakkoolee keessoo walxaxaa jiran furuuf fudhatameen bitootessa 30 bara 2026 hanqinni boba'aa rakkoo nageenya naannoo baha giddu galeessaa hordofee mudate furuuf Itoophiyaan tarkaanfiiwwan qusannaa adda addaa hojiirra oolchuu jalqabde. Tarkaanfiin kunneen hojjettoonni mootummaa fi dhaabbilee misoomaa hojii idilee isaanii mana irraa akka hojjetan taasisuu dabalatee hojjettoota hojii isaanii murteessaa hin taane dirqamaan boqonnaa akka ba'an ajajuun raawwatamaa jira. Akka gabaasa Reuters gabaasetti dhaabbanni mootummaa guddaan Itiyoo Injineering Group jedhamu hojjettoonni isaa 3,000 ol ta'an waltajjii isaanii karaa viidiyoo akka geggeessan, sochii konkolaattota akka hir'isanii fi imala dirqama irratti konkolaattota al tokkoon namoota hedduu geejjibsiisan akka fayyadaman qajeelfama dabarseera. Akkasumas konkolaattota mootummaa guyyaa hojii qofa irratti akka fayyadaman daangeessuu fi boba'aa ji'aan hooggantootaaf kennamu hir'isuuf murteeffameera. Tarkaanfileen kunneen kan fudhataman hanqinni boba'aa dabalaa dhufuu isaatiin mootummaa fi uummanni boba'aa qusachuun akka fayyadaman qajeelfama dabarsuu isaa hordofeera. Itoophiyaan oomisha boba'aa alaa irratti guutummaatti kan hirkattu yoo ta'u, walitti bu'insi cimaa biyyoota akka Yuunaayitid Isteet, Israa'elii fi Iraan gidduutti hammaachuun dhiyeessiin boba'aa irratti dhiibbaa uumeera. Gama biraatiin akka gabaasni Reuters ibsutti mootummaan rakkoo geejjibaa hir'isuu fi dhiyeessii boba'aa salphisuuf hojjettoota hojii isaanii murteessaa hin taane boqonnaa waggaa akka ba'an ajajeera. Qajeelfamni kun yeroo naafxaan torbanoota darban keessatti garmalee hir'achaa dhufee fi magaalaa Finfinnee fi magaalota biroo keessatti buufataaleen boba'aa irratti hiriirri dheeraan mul'achaa ture booda ba'e. Bakkeewwan tokko tokkotti konkolaattota fe'umsaa, awutoobisii fi konkolaattonni dhuunfaa sa'aatii dheeraaf hiriirarra turuun hanqinni kun daran hammaachuu isaa agarsiiseera. Yeroo ammaa mootummaan tajaajiloota murteessaa itti fufsiisuuf hojjettoota barbaachisoo adda baasaa jira. Kanneen biroo ammoo boqonnaa irraa akka turan taasisaa jira. Rakkoon kana to'achuuf mootummaan sochii dinagdee fi geejjibaa irratti gufuu dabalataa akka hin uumamne ittisuuf deeggarsa boba'aa dabaluuf tarkaanfiiwwan qusannaa babal'isuuf hojjechaa jira jedhe. Kana bu'uura godhachuunis torban darbe keessa Addis Istaandard rakkoo boba'aa biyyattii irratti xiinxala bal'aa dhiyeesseera. Haa ta'u malee rakkoon boba'aa kun akka ka'umsaatti waltajjii ba'iinsa waraana addunyaa walitti wal qabatee ibsamu iyyuu odeeffannoon jiru akka agarsiisutti rakkooleen keessoo akka hanqina sharafa alaa, rakkoo geejjibaa fi sirna raabsaa dadhabaa dabalatee sababoota hedduu walxaxaa ta'an irraa kan madde ta'uu hubatameera. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo Tigraayitti tajaajilli miindaa adda cituu hordofee mootummaan federaalaa odeeffannoo sobaa tamsaasaa jira jechuun gabaase. Naannoo Tigraay mootummaa federaalaa baajata miindaa hojjettootaaf gadi lakkise jechuun odeeffannoo tamsa'aa ture mootummaa naannichaan haalamuu isaa ibsame. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii Tigraay ibsa baaseen hanga ammaatti maallaqi mootummaa federaalaa irraa akka hin geenye mirkaneesse. Akka ibsichaatti odeeffannoon baajatni gadi lakkifame jedhu bu'uura kan hin qabnee fi uummata dogoggorsuuf kan taasifamedha jedhe. Biiroon sun odeeffannoo akkasii mootummaa naannoo fi hojjettoota mootummaa gidduutti wal amantaa diiguuf akka yaalame ta'us ibseera. Rakkoon baajata mootummaa federaalaa irraa Tigraayiif kennamu addaan cituu isaa onkololeessa bara 2025 irraa eegalee akka ture ni himama.
Kunis tajaajila mootummaa adda addaa keessattuu damee barnootaa fi fayyaa irratti dhiibbaa guddaa uumee jira. Torban darbe barsiisonnii fi barattoonni magaalota adda addaa keessatti mormii gaggeessuun miindaan isaanii yeroo dheeraaf adda citee jiru akka furamu gaafatan. Mormitoonni mootummaa federaalaa dirqama isaa akka bahuuf waamicha dhiyeessan. Itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Amaanu'eel Asaffaa addaan citiinsi baajataa fi miindaa tarsimoo mootummaa federaalaa ta'uu danda'a jechuun ibsan. Akkasumas daa'imman miliyoona hedduun mana barumsaa alaa jiraachuu isaanii kaasanii rakkoon kun damee barnootaa irratti dhiibbaa cimaa akka geessise ibsan. Kana dura mootummaa Tigraay mootummaa federaalaa waliin marii gaggeesseen baajanni akka gadi lakkifamu waliigaltee irra gaameera jechuun ibsaa ture. Haa ta'u malee haga ammaatti hojiitti hiikamuu dhabuu isaa mul'ata. Haaluma kanaan mootummaan federaalaa irraa haga ammaatti deebiin mootummaa hin kennamne. Rakkoon kun ammoo tajaajila mootummaa fi jireenya uummataa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo isin dhageessinaa gabaasaa waliin Awwaaqoo jiruuti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gaddugala Oromiyaa tarkaanfii murna bilisiginnaa irratti Oonaa Sulultaa jedhamu keessatti fudhateen injifannoo gonfate. Irree fi gaachanni saba Oromoo obbo zoonii Gaddugala Oromiyaa tarkaanfii gaafa bitootessa 30 bara 2026 Aanaa Sulultaa ganda Eeboo Baabboo jedhamu keessatti fudhateen injifannoo argate. Wabiin uummata Oromoo obbo zoonii Gaddugala Oromiyaa tarkaanfii kana kan fudhate Finfinnee irraa lafa kiiloomeetira 40 qofa fagaattuu irratti akka ta'e beekamee jira. Abdiin saba Oromoo tarkaanfii Oonaa Sulultaa ganda Eeboo Baabboo jedhamu keessatti fudhate kanaan diina uummata Oromoo du'aa fi madoon adabee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gaddugala Oromiyaa fudhate kanaan gareen waraana murna bilisiginnaa irraa nama 15 battalatti ajjeesuun lama ammoo madeessee jira. Kana malee meeshaa konkolaataa diinni uummata Oromoo ittiin deemtee uummata Oromoo ittiin saamtu guutummaa guututti hojiin ala godhee jira. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraana murna bilisiginnaa du'aa fi madoon adabuun alatti meeshaalee waraanaa garee fi dhuunfaa harka ishii micciiree irraa hiikee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 14 biikeemii tokko rasaasa akaamaa 1500 rasaasa biikeemii 500 hidhannoo mudhii 13 fi meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Sababa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gaddugala Oromiyaa tarkaanfii fudhate kanaan kaadiroonni murna bilisiginnaa Aanaa Sulultaa shororkaa jabaa keessa galanii akka jiran beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiin diina uummata Oromoo irratti fudhannu cimee itti fufaa jedhe. Injifannoon kan uummata Oromooti. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo torban injifannoo waraana bilisummaa Oromooti jechuun beeksise. Waraanni itti fufiinsaan bilisiginnaa irratti fudhatameen qabsoo zooniilee mara keessatti fudhatameen torbee injifannoo jechuun himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii torban darbee walitti fufiinsaan fudhateen torban injifannoo jechuun moggaasee gabaase. Zooniilee Oromiyaa mara keessatti diina irratti tarkaanfii cimaa fi itti fufiinsaan qabu fudhachuun injifannoo hedduu galmeessuu ibseera. Akka gabaanti kun agarsiisutti torban injifannoo kan jedhameef Shawaa Lixaa magaalaa Coobiitti bitootessa 28 bara 2026 leellaa gaggeesseen qabeenya mootummaa bal'aa barbadeesseera. Qabeenya barbadaa'e keessaa gama mootummaa aanichaa konkolaataa, kompiitaroota biiroo, meeshaalee waraanaa fi galmeewwan adda addaa keessatti argaman ibiddaan barbadaa'an akkasumas hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun gabaafameera. Zoonii kibba bahaa Oromiyaa keessatti Adaamii Tulluu bakka addaa Kombolchaa jedhamutti haleellaa waraana mootummaa irratti gaggeeffameen qawwee PKM 2 fi qawwee akaamaa 21 booji'uun humna isaa jabeessuun cinatti bilisiginnaatti yaaddoo ta'uu ibsameera. Itti aansuun bitootessa 29 bara 2026 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Wallagga Bahaa aanaa Eebantuu bakka Qeelloo jedhamu keessatti
Haleellaa geggeeffameen qawwee PKM 2 boombii 4 fi raadiyoo quunnamtii uffata waraanaa 5 fi meeshaalee biroo booji'uun danda'ameera. Haleellaa kanaan loltoonni mootummaa 7 ajjeefamuu fi 2 ammoo madeeffamuun himameera. Akkasumas zoonii giddu galeessaa Shawaa Bahaa aanaa Sulultaa keessatti bitootessa 30 bara 2026 tarkaanfii fudhatameen qawwee akaamaa 2 fi qawwee akaamaa 10 booji'uun miseensonni mootummaa waraanaa mootummaa 6 hidhannoo isaanii waliin waraana bilisummaa Oromoon booji'amuun gabaafameera. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe keessatti tarkaanfii itti fufiinsaan fudhateen humna mootummaa irratti miidhaa guddaa geessisuu fi of jabeessuu isaa beeksisee torban darbe kana torban injifannoo jechuun maqaa baaseefii jira. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo korri nageenyaa qeerroo fi qarree guutuu Oromiyaa hirmaachise magaalaa Bishooftuutti bitootessa 29 bara 2026 geggeeffame xumuramuu isaa odeeffannoo mootummaa ni mul'isa. Kora kanaan sagalee walajjeechaa obbolaawwan gidduudhaa dhaabbatu nageenyi waaraan fuulla'iinsa haa mirkanaa'u jedhuun kaayyeeffachuun walitti bu'iinsi mootummaa fi gareewwan hidhatan gidduutti yeroo dheeraaf ture dhaabuuf irratti mari'atamee jedhame. Akka ibsa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatti sochiin dargaggoota qeerroo kun sagalee qawwee qe'ee Oromoo irratti dhabamsiisuuf jalqabame hojii seenaan yaadatamuu keessaa tokko ta'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis yeroo ammaa jiru keessatti qabsoon Oromoo gara boqonnaa haaraa jechuunis walajjeechaa keessaa gara ijaarsa mootummaa barnootaa fi dinagdee cimsuutti ce'uu qabaa jedhan. Mootummaanis qaama nagaa filate kamiyyuu waliin mari'achuuf qophii ta'uu fi nageenya waaraa mirkaneessuuf hojii barbaachisu hunda hojjechuuf qophaa'uu isaa ibsaniiru. Gama biraatiin sosochiin qeerroo jedhu kun qabxiilee 7 irratti walii galtee irra ga'uun xumuramuu isaa miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Kaayyoon qabxiilee kunniin keessaa inni guddaan walitti bu'iinsa sababa garaagarummaa siyaasaan uumamu dhaabuun tasgabbii naannichaa mirkaneessuu akka ta'e ibsameera. Qabxiilee 7 kanaanis waliin haa dhaggeeffannu. Mariidhuma nageenyaa taa'ame kanarratti xiyyeeffachuudhaan ibsa ejjennoo gamtaa qeerroo fi qarree Oromoo irraa kenname. Gamtaan qeerroo fi qarree Oromoo kora nageenyaa magaalaa Bishooftuutti taa'ee ibsa ejjennoo abbaa qabxii 7 qabu baafachuudhaan xumurame. Guutuu ibsa kanaa akka ittaanutti simbiraan geenya. Tokkoffaa obboloota lameen gidduutti sagaleen dhukaasaa callisee araarri akka bu'u tokkummaa jaalalaa fi obbolummaan dhugaa akka dagaaguuf qe'een Oromoo qe'ee wal waraansaa osoo hin taane fakkeenya misoomaa fi badhaadhinaa akka ta'uuf nuti gamtaan qeerroo dargaggoota Oromoo gahee nurraa eeggamu baachuudhaaf waadaa ni seenna. Lammaffaa aadaan qabsoo hidhannootti amanuu fi dirree nagaa caalaa daandii waraanaa filachuudhaan bu'uuraan jijjiiramee dhaloonni yaadatti amanuu ilaa fi ilaameedhaan mari'atu akkasumas garaagarummaa marii fi marabbaadhaan hiikkatu sadarkaa hundatti akka uumamu gochuudhaan qe'een Oromoo boqonnaa akka argatuu fi nageenyi amansiisaan sadarkaa hundatti akka mirkanaa'u kutannoo olaanaadhaan ni hojjenna. Sadaffaa waldhabdee fi garaagarummaa siyaasaa karaa nagaatiin hiikuuf jecha balbala nagaa mootummaadhaan saaqamee akka carraa guddaatti fayyadamuudhaan dargaggoonni Oromoo burjaaja'uun hidhannoo filatanii bosona jiran gara nagaatti akka dhufanii fi dogoggora irraa gara qajeelfamaatti akka tarkaanfataniif bosonni Oromiyaatis dirree waraanaa irraa gara dirree misoomaatti akka jijjiiramu gochuudhaaf nuti gamtaan qeerroo fi qarree Oromoo tumsaa fi dirqama nurraa eeggamu hunda bahachuudhaaf qophii ta'uu keenya sagalee tokkoon ni mirkaneessina. Arfaffaa diinota alaa fi keessaan qindaa'anii Oromiyaa nagaa amansiisaa akka hin arganne uummanni tasgabbiin akka hin jiraannee fi misooma irratti qixaan akka hin hirmaanneef gufuu ta'uun tokkummaa lammiilee diiguu fi imala ijaarsa biyyaa gufachiisuudhaaf halkanii fi guyyaa dhama'an irratti tokkummaa fi kutannoo olaanaadhaan qabsaa'uudhaan abjuu fi mul'ata diinota keenyaa fashaleessuudhaaf kan hojjennu ta'uu ni mirkaneessina. Shanaffaa imalli ijaarsa biyyaa kan dhugoomu hirmaannaa fi qooda fudhannaa lammii hundaatiin. Nuti gamtaan qeerroo fi qarree Oromoo jijjiirama aarsaa qaaliidhaan arganne sirnaan kunuunfachaa kan hanqate guuttachuun injifannoo irrattis injifannoo haaraa dabalachuudhaan biyya cimtuu fi kabajamtuu fakkeenya badhaadhinaa taate ijaarrachuudhaaf
kutannoo olaanaadhaan akka hojjennu waadaa ni seenna. Ja'affaa hojiilee fayyadamummaa dargaggootaa fi uummataa mirkaneessuudhaaf mootummaadhaan eegalaman keessatti qooda fudhannaa keenya guddisuudhaan rakkoon hojii dhabdummaa akka hir'atu, misoomni akka babal'atuu fi diinagdeen biyyattiis akka guddatu gochuudhaaf humna beekumsaa fi dandeettii qabnu hunda gumaachuudhaan badhaadhina hunda galeessa ta'e mirkaneessuudhaaf ergama dhalootaa fi harkaa qabnu qixa sirriidhaan bahachuu kutannoo olaanaadhaan ni hojjenna. Torbaffaa filannoo marsaa torbaffaa bara kana geggeeffamu karaa nagaa, dimokiraatawaa fi haqa qabeessa ta'een akka xumuramuu fi uummanni naannoo keenyaa karaa qaroomeen mootummaa isaaf ta'u sagalee isaatiin akka filatuuf gahee nurraa eeggamu hunda bahachuudhaaf qophii ta'uu keenya ni mirkaneessina. Walajjeechaan obboleewwanii haa dhaabbatu, nageenyi waaraan fulla insaan haa mirkanaa'u. Qabxiilee torbaffaa keessaa qaban kun waraqaa irratti malee qaamoleen nagaa afaaniin jedhan kunneen qaamolee hidhatan jedhaman waraana bilisummaa Oromoo waliin dhoksaan hariiroo waliin qaban dura waliin akka nagaa buusanitti gara marii nagaa jedhanis furmaanni nagaa armallee akka fedha isaaniitti hin taane ta'us manii yoo barbaachise marii qaamolee hunda hirmaachise waliin akka qaamolee hunda bakka qaamoleen hunda jiranitti waliigalteen nagaa qaamolee federaalaa fi naannoo hirmaachisee fi qaamoleen hidhatan mara waliin yoo ta'e caalmaatti nagaan akka bu'u hawaasni rakkoo gama hundaan ittiin miidhamaa jiruun boqonnaa akka argatuu fi gaaffii yaada barnamoota nagaa fedhan yoo ta'edha jedhu. Haa ta'u malee ilaalchi uummataa tokko kora kana irratti dhiyaate adda ta'ee mul'ata. Namoonni hedduun waamicha nageenya mootummaa irraa yeroo hedduu dhaga'amu hojiin mootummaa lafa irratti raawwatu waliin simne jechuun komii isaanii ibsatu. Akka isaan ibsanitti nageenyi dhugaa kan mirkanaa'u ajjechaa fi hidhaa seeraan alaa dhaabuun akkasumas haqaa fi itti gaafatamummaa dhugaa mirkaneessuun qofa ta'uu himu. Dabalataan dhimmoota dhuunfaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa ilaalchisee odeeffannoon garaa hawaasa keessa dhaga'amaa jiraatus mootummaa fi qaamni isaanis ifatti ibsa bal'aa hin kennine. Garuu akka odeeffannoo adda addaa irraa hubatamutti yeroo dhiyoo keessa yaalamaa turuu isaanii eerameera. Walumaa galatti korri nageenyaa Bishooftuu keessatti geggeeffame mootummaa fi dargaggoota qeerroo biratti akka tarkaanfii gara tasgabbii fi nagaa deemuutti ilaalamuun isaa kan ibsamu yoo ta'u, gama biraatiin ammoo dhugummaan hojii irratti mul'atu murteessaa ta'uu uummanni hedduun yaada kennuun ibsachaa jiru. Yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti eenyumaan olittiyuu ilmaan Oromootu ilmaan haadha tokkootu gamaaf gamana dhaabbatee walitti dhukaasee wal ajjeesa. Gidduutti ka ajjeefamu immoo qonnaan bulaa Oromooti, uummata nagaadha. Dargaggeessi Oromoo yoodhaa ijaarame saba isaa ijaaruu danda'a, saba isaa dammaqsuu danda'a. Itti fufinsaan sabni Oromoo yoodhaa ijaarame bakka barbaadamuu fi waan yaadamu sanarraan ga'a nagaan waaraanis qe'ee Oromoo keessatti ni mirkanaa'a. Waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana keessattuu nageenya wajjin wal qabatee irra caala abbaan fe'a ta'u warruma Oromoo ta'anitu as keessatti badii geessisaa jira. Namni biraa hoo godhelee numa fayyadamee ta'aa jira. Kanaaf tokkummaadhaan misooma irratti hirmaannee misooma haadhaaf abboolee keenya fayyadu, misooma obboleewwan keenya baadiyyaa jiran fayyadu, magaala keessa jiranis fayyadu irratti odoo irratti hirmaachuun nurra jiru. Nuyi garuu gufuu walitti ta'aa turre jechaadha. Sun hin barbaachisu. Kana gochuun adda addummaa keenya hin bal'isa malee hin furu. Dubbiin nageenyaa dubbii nama hundaati. Nageenya keessatti nageenya hin jiru taanaan namni fayyadamu hin jiru, qaamni fayyadamu hin jiru. Even kan waraanus, kan wal waraanus, kan uummanni bakka itti waraanamu sun hundumtuu ni miidhama gaafii hin qabu kun. Waraana dhaabsisuufis immoo qaamni tokko duwwaan hin danda'u, mootummaan duwwaan dhaabsisuu hin danda'u, qaamni achi as waraanu sun duwwaan dhaabsisuu hin danda'u. Qaamoleen hunduu barbaachisummaa nageenyaatti amananii rakkooleen jiran gaafileen siyaasaa, gaafileen diinagdee gara waraanaatti nu geessan kun waraanaa as mariidhaan furamuu akka danda'an amannee paartileen siyaasaa, dhaabbileen siivikii, hawaasni bal'aan, mootummaan, miidiyaan, hayyooleen, diyaasporaan hundumtuu barbaachisummaa nageenyaa kanatti amanee bakka jiru irratti hojjechuu qaba jechuudha.